Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole gaarraas deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa torbaffaati. Egaa yeroo dabree Gilgaala shan tuqaa lama isiniif jalqabee hanga tokkorraa isiniif dalageen ture. Gilgaala shan tuqaa lamarraa ammaan tanas gaafii afuraffaa irraa isin eegalu. Hanga gaafii afuraffaa ga'u biratti kaan daleynee turre. Mee gaafii afuraffaan hoo maal jedha yoo jenne rogni dheeraan paaraaloograamii tokko dachaa roga maddii isaa kan sadiin dheeratu shaniin caala yoo ta'e roga dheeraa paaraaloograamii kanaa barbaadi jaa. Rogni dheeraan paaraaloograamii tokko dachaa roga maddii isaa kan sadiin dheeratu kan 3 seentimeetira dheeratu shaniin caala jaa. Dachaa jechuun dachaa 3 seentimeetira dachaa 3 seentimeetira kana meeqaan caala shaniin caala kanarratti shan ida'uu jechuudha. Lama baay'isuu sadii jechuun jaha ida'uu shanii wal qixanii ta'a 10 takka ta'a jechuu. Kanaafuu maal gaafate yoo ta'e roga dheeraa paaraaloograamii kanaa barbaadi. Kanaaf rogni dheeraan paaraaloograamii kanaa 10 takka saantimeetira ta'a jechuudha. 10 takka saantimeetira ta'a. Nutti aanu gaafii shanaffaan koofti paaraaloograamii tokko si'a sadii koofa maddii isaa shaniin caala yoo ta'e safara kofoota paaraaloograamii kanaa barbaadi jaa. Koofti paaraaloograamii tokko si'a sadii koofa maddii isaa shaniin caala yoo ta'e safara kofoota paaraaloograamii kanaa barbaadi jaa. Si'a sadii kofa maddii san hin beeynu waan ta'eef egaa kofa maddii san kofoota wal maddii jiran kan paaraaloograamii jechuudha. Paaraaloograamii yoo akka kana ta'e qofti maddii walii jiru isa kanumaa fi isa asiin jiru kana jechuudha. Qofti maddii kunis fakkeenyaaf asiin A yoo ta'e asiin Baa Caa fi Daadha yoo jenne A ida'uu qofa Daan wal qixanii ta'a 180 ta'a jechuudha. Maaliif qofti ida'amni qofoota maddii 180 waan ta'eef qofoonni waliif maddii ida'amni isaanii 180 waan ta'eef tole gaamma asirratti qofa A fi qofa Daa'ii waliin madaalamne koofti paaraaloograamii tokko si'a sadii kofa maddii isaa shaniin caala yoo ta'e amma asirratti aan si'a sadii ida'uu shanii walqixa daadha yoo jenne akka aatti ammoo ani qabna qofti aan qofa A ida'uu si'a sadii qofa A ida'uu shanii wal qixanii ta'a 180. Tole akka A ida'uu sadii A jechuun afur ta'a ida'uu shanii wal qixa 180 ta'a. Shanirraa shan akkasuma 180 irraa shan hirrifna afur aan wal qixanii ta'a 175 ta'a jechuudha. Wal qixanii ta'a 175 gama lachuutu afuriif irra gama lachuu afuriif irra koofti aan wal qixanii ta'a 175 yeroo afurii ta'a jechuudha. Yeroo afurii kanas yeroo salphisuu dandeenya 175 yeroo afuriif yeroo irra
lama waggaa lama baay'isuu afurii saddeeti. Kudha takka irraa saddeet jechuun sadii soddomii shanii soddomii shan afuriif saddeet ikkaa saddeet baay'isuu afurii soddomii fi lama sadii hinga waan ta'eef asitti zeeroo daballaa tuqaa asit daballee soddomni afuriif torba waggaa torba baay'isuu afurii digdamii fi saddeeti asiin lamaatu hafaa digdama ta'a digdamni afuriif shan ta'a. Kanaafuu digdamii saddeet tuqaa torba shan ta'a jechuudha qofti aan digdamii fi saddeet tuqaa torba shan digirii ta'a jechuudha. Tole egaa kanaaf qofti akka aatti fudhannee aan akka 175 jala afuriitti fudhannee tole A fi daan yoo walitti idaane garuu A fi daan yoo walitti idaane karaa biraa daan eenyu wajjin wal qixxeedha daan si'a sadii isa A kana jechuudha. Daan si'a sadii qofa isa A 175 jala afurii kana shaniin caala waan ta'eef ida'u shaniiti jechuudha. Kana jechuun 175 kana sadii yoo baay'ifne qofa isa daasan arganna waan ta'eef yookiin immoo ida'amni isaa lamaanii kanaaf gaammaan tana ida'amni isaa lamaanii yoo jenne karaa biraa 175 jala afurii ida'uu qofa addaadha. Yoo walitti ida'ame ida'amni isaa meeqa ta'a? 180 ta'a jechuudha. Karaa biraa 180 irraa hir'isuu 180 kana hir'isuu 175 jala afurii yoo jenne argachuu dandeenya jechuudha. Gatii daa kana jechuudha. 180 hir'isuu 175 jala afurii yoo jenne as jalaas takka kenninaa fi akka hawaataatti afur fudhannaa. Then afuriiruu takkaa jechuun afur ta'a. Afur baay'isuu 180 afur baay'isuu 180 yookiin afur baay'isuu 18 yoo jenne 720 hir'isuu 175 yoo jenne 720 irraa 175 yoo hir'ifnu 10 irraa 5 ta'a. Akkasuma asitti takkaan nu hafa 10 takka goona 10 takka irraa 7 yoo fuune 10 takka irraa 7 yoo fuune 4 ta'a. Akkasumas 6 Abboochi kee baay'ee nama asiin dhufa ammas. Haa guutuudha. Tole dhiifama jecha 180 hir'isuu 175 jala afurii jechuun walqixxanii ta'a 720 hir'isuu 175 jala afurii jenne egaa amma 720 hir'isuu 175 jechuun 10 irraa 5 jechuun 5 ta'a. Asitti fuudha takka ta'a. Fuudha takka irraa 7 jechuun afurii asitti immoo 6 ta'ee 6 irraa takka jechuun 5 fi 45 ta'a jechuudha. Kanaafuu 180
hir'isuu 175 jala afurii jechuun walqixanii ta'a meeqa 545 jala afurii ta'a jechuudha. Kanaaf digriidha. Qofoota lameen walitti aananii inni tokko immoo 175 jala afuriiti. Inni lameen kun yoo walitti aananii 180 ta'a jechuudha. Tole gaaffii ja'affaadha kan itti aanu. Paaraalogiraamii Abaa Caadaa keessatti kofti safarri kofa A walqixa 2 xa'eer 30 digirii fi safarri kofa B walqixni ta'a 3 xa'ida'u 10 digirii yoo ta'e safara kofa Abaa Caadaa barbaadija. Paaraalogiraamiin kun akka kana haa jennu asiin A kofa A asiin kofa B asiin kofa C fi kofa D dha yoo jenne kofoota maddii lamaan kan kenname A fi B jechuun kana jechuun ida'amni kofoota lamaan kanaa walqixa 180 ta'uudha. Kan nuti beeknu kofoonni maddiiti. Kanaaf kofa A ida'u kofa B walqixni ta'a 180 digirii ta'a. 180 digirii ta'a. Kofti aan lama ta'a ida'u 30 digirii ida'u kofa baan ammoo 3 ta'a ida'u 10 digirii jara kana lameen walii daanaa jechuudha. Kanaafi isa kana walitti yeroo idaanutti walqixni ta'a meeqa wajjin walqixxeedha 180 wajjin walqixxeedha. 180 wajjin walqixxee ta'a. Egaa lama ta'a ida'u lama ta'a hir'isuudha. Lama ta'a hir'isuu 30 digirii ida'u jennaan isaan lameenis walitti daana waan ta'eef 3 ta'a ida'u 10 digriidha. Egaa asirratti kana lameen yeroo walitti idaanu lama ta'a ida'u 3 ta'a wal bira finna akkasuma negatiiva 30 3 ta'a kuni negatiiva 30 hir'isuu 30 ida'u 10 walqixni ta'a 180 jenna. 3 ta'a ida'u 2 ta'a ida'u 3 ta'a jechuun walqixni ta'a 5 ta'adha. Negatiiva 30 ida'u 10 jechuun hir'isuu 20 walqixni ta'a 180 ta'a. Amma gama lachuurrattuu 20 idaanaa jechuudha. Gama lachuurrattuu 20 idaana. Asirrattis 20 idaana. 5 ta'a walqixni ta'a. Walqixni ta'a 180 irratti 20 yeroo idaanu 200 ta'a. 200 ta'a. Bale jala 5 jennaani. Walqixni ta'a 200 gaafa 5 firru 40 ta'a. Gatiin ta'a meeqa 40 jechuudha. Gatii ta'a keenya 40 eega arganne ammaan tana maal barbaanna? Kofa A barbaanna. B barbaanna jechuudha. Kofa paaraalogiraamii kanarratti asiin kofa A kofa B caadhaa fi daadhaa. Tole kofa A ammaan tana 40 yoo bakka buufne lama baay'isuu bakka taasanitti 40 yoo buufne hir'isuu 30 yoo jenne 40 lama baay'isuu 40 jechuun 80 hir'isuu 30 jechuun walqixni ta'a 50 jechuudha. Kofti aan meeqa? Kofti aan 50 jechuudha. 50 digriidha. Akkasuma kofti baan ammoo 3 baay'isuu xaa bakka xaatti 40 qabna ida'u 10ti dhibbaa fi 20 ida'u
kudhanii jechuu wal qixani ta'a. Dhibba takkaa fi soddoma qofti baan maal ta'a? Qofti baan asirratti dhibba takkaa fi soddoma digirii ta'a jechuudha. Kanaaf qofa irratti 50 jennee dama digirii jennee akkasuma qofa baarratti immoo qofa baarratti dhibbaa fi soddoma jennee ida'amni isaan kanaa meeqa ta'a? Dhibbaa fi 80 ta'a jechuudha. Qofoota wal maddiiti waan ta'eef dhibbaa fi 80 ta'a. Danaan paaraalogiraamii kun akka kana yoo ta'e bakki kun dhibbaa fi bakki kun 50 bakka kun immoo dhibbaa fi 30 yoo ta'e qofoonni fuullee paaraalogiraamii wal qixa waan ta'eef asiinis daan maal ta'a? Dhibbaa fi 30 asiin immoo caanis 50 ta'a jechuudha. Bakki kunis 50 ta'a. Kanaaf akka kanatti qofoota hundaa'u argachuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu gaaffii jahaffaadha. Tole gaaffii torbaffaa irratti yoo dabarru gaaffii torbaffaanis akkana ja'a. Paaraalogiraamii armaan gadii irratti qofoota safarri isaanii qubeen moggaafame barbaadi ja'a. Amma qofoota safarri isaanii qubeedhaan moggaafame yoo barbaannu isaan kanaafis akka armaan gadiitti haala salphaatiin barbaanna. Amma qubee yaatee kana barbaanna. Asirratti qubee xaatee kanaas ni barbaanna. Qubee xaafii yaa kana yeroo barbaannutti amma bakkee dhibbaa fi 20 kun akka sarara qajeelaatti yoo guute dhibbaa fi 80 ta'a. Garuu dhibbaa 80 guutuudhaaf as dhibbaa fi 20 kennamee jira. 60 nu hanqata. Kanaafuu asirratti gatiin xaa meeqa ta'a? 60 digriidha jechuudha. Gatiin xaa 60 digirii ta'a. Egaa asiin 60 digirii eegatee ammallee qofti dhibbaa fi 20 kunii fi qofti yaan kuni wal qixxeeta. Maaliif? Sarara qajeelaa irratti waan uumamaniif. Fakkeenyaaf akka aabaan waltarree caa'eeti waan ta'eef waltarree irratti asiin dhibbaa fi 20 uumame asiin yaan bakka kanatti uumamu kunis dhibbaa fi 20 ta'a jechuudha. Yaanis maal ta'a? Dhibbaa fi 20 ta'a jechuudha. Akka zaatti immoo zaa yoonii fi barbaanne malee bakka zaatti kan bakka bu'u yooniif asii yaan dhibbaa fi 20 ta'e yaan dhibbaa fi 20 jechuun asii zaa cinaa inni jiru kun illee zaa cinaa inni jiru kun dhibbaa fi 20 ta'a. Asiin bakka kun jechuudha. Dhibbaa fi 20 ta'a. Dhibbaa 20 dhibbaa 80 guutuudhaaf garuu meeqa irra ta'a? 60 isa hanqata. Kanaafuu zaan illeen 60 digirii ta'a jechuudha. Zaan 60 digirii ta'a. Isa baa kanarratti immoo asiin aan dhibbaa 50 kenname xaan illeen dhibbaa fi 50 qofoonni fuullee paaraalogiraamii wal qixxee waan ta'aniif bakka kanatti inni asiin uumamulleen dhibbaa fi 50 ta'a jechuudha. Xaan dhibbaa 50 ta'a. Xaa inni asiin uumamu kun ammoo inni asiin uumamu kun eenyu wajjin wal qixxeedha yoo jenne asiin dhibbaa fi 50 yoo ta'e asiin dhibbaa 50 walitti yoo idaane 300 ta'a. Bakka kun immoo 30 ta'a. Asiin 30 ta'a jechuudha. Maaliif? Qofoonni fuullee paaraalogiraamii wal qixxeedha waan ta'eef asiin 30 eegatee bakki kunneen xaan inni kunis dhibbaa fi 50 ta'a jechuudha. Gatiin xaa lamaaniitu isa kanarratti meeqa? Dhibbaa fi 50 ta'a jechuudha. Inni itti aanu caarraa isa jiru yoo ilaalle asii dhibbaa fi 40 kennamee jira irratti. Akkasuma baarratti gama tokkoon 10 daarratti 30 kan asii gaafatamne xaarra isa jiru kana gaafatamne asirraa sararri kun lameen wal tarree waan ta'aniif wal tarreedha. Kun lameen akkana wal tarreedha. Sararoota wal tarree ta'an kanarratti asii 10tu uumamee jira.
asiin kudhantu uumamee jira jechuun gara gadii kanaan inni gad hafee jiru isa asiin jiru kanaa wajjin wal qixxeedha jechuudha. Isa asiin jiru kanaa wajjin wal qixxeedha. Qofoota keessaan cinaachaati waan ta'eef qofoota keessaan cinaachaati waan ta'eef asirratti tole akka paaraalogiraamii tokkootti yoo fudhanne isa guddaa kana akka tokkotti yoo fudhanne asi 140 asinillee maal ta'a 140 ta'a jechuudha. 140 ta'a. 140 ta'a. Asiin 10 asiin ammoo 30 ta'a jechuudha. Kanaaf asiinis 30 ta'a. Bakki xaa kun 10 ta'a jechuudha. Bakki xaa 10 ta'a. Kanaaf yoo walitti idaanes asumarra isa jiru kana qofti qofoota kana 140 ida'u 30 ida'u 10 wal qixanii ta'a meeqa kennaa 180 kennuu qabaa jechuudha. Kanaaf bakki xaadhaa kunis bakki xaa isa kanaa 10 ta'a jechuudha. Bakki xaa isa kanaatis 10 ta'a. Inni itti aanu daarra isa jiru kanaaf daarra isa jiruuf bakka qubeedhaa barbaadi jee bakka qubee yaadhaaf kennamee jiru xaadhaaf kan kennamee jirus ni barbaannaa jechuudha. Egaa amma asirratti sararri kun lameen akkanatti wal tarreedha. Wal tarreedha paaraalogiraamii waan ta'eef lameen wal tarreedha waan ta'eef qofti asiin dhibbaa inni uumamu kunii fi ammallee bakka tanaan inni uumamu dhibba ta'a jechuudha. Kanaaf dhibba hir'isuu 85 wal qixa 15 bakka yaatti. Kanaaf yaan keenya meeqa ta'a? Yaan 15 ta'a jechuudha. Yaan 15 ta'a. Egaa yaan 15 ta'e asiin dhibba kana cinaatti ammoo bakki kun 80 ta'a. Bakki baarratti uumamu kun dhibbarraa kaafee waliigalli isaa 180 waan ta'eef bakki kun 80 ta'a. 80 asiin ammoo irratti kan jiru yoo fudhanne bakki 180 bakki baarraa 80 jennee 80 ida'u bakki yaarraa ammoo 15 jennee 80 ida'u 15 95 ta'a. Tole 95 80 irraa 95 yoo hirrifne 10 irraa 5 jechuun 5 asitti 17 irraa 9 jechuun yoora 9 8 85 ta'a jechuudha. Bakki kun 85 ta'a. Tole asiin 85 eega ta'e ammallee kan nuti barbaannu xaa barbaaduudhaa deema. Xaa keenya argachuudhaaf qofti bakka kanaan uumamu hangi kun qoftiin 85 akkasuma inni bakka tanaan uumamu asiin 80 guutummaan kanaa 80 jechuudha. Tole asiin kun 80 jechuun ammallee 80 kanarraa isuma 80 kanaa bakka lamatti yoo addaan murre garri olii kun garri olii 30 ta'a. Garri olii 30 ta'a. Garri gadi ammoo 50 ta'a. 50 ta'a. Amma asirraa maal fayyadamna? 85 ida'u 30 ida'u ida'uudhaan wal qixa meeqa kennaa? 180 kennaa jechuudha. Rog sadii kana qofti irratti hundoofne
ruuf sadee kana qofa irratti hundoofneeti dhibba saddeettama jenna. Tole 85 ida'uu 30 jechuun dhibba takkaa fi 15 ta'a. Dhibba takkaa fi 15 ida'uu dhibba takkaa fi 15 wal qixa dhibbaa fi 80 jenna. Ida'uu dhibba takkaa fi 15 wal qixa dhibba takkaa fi 80. Dhibbaaf 80 irraa yoonii fi dhibba takkaa fi 15 hirrifnee 10 irraa 5 jechuun 5 ta'a. Asatti torbaafaa torba irraa 5 lama takka irraa takka 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu qofti bakka tanaan uumamu xaarratti bakka kanarratti kan uumamu meeqa ta'a? 25 ta'a jechuudha. 25 ida'u qofti xaarratti bakka kanaan uumamu immoo 85 ta'a. Akkasuma qofti gara gubbaa kanaan uumamu gara gubbaa kanaan kan uumamu gubbaa kanaan kan uumamu 50 30 jennee turre. Yeroo walitti idaanu dhiifama 85 ida'uu asiin 30 ida'uudhaan wal qixa ni ta'a. Dhibba takkaa fi 80 kennuu qaba jennee dhibba takkaa 80 kennuu qaba. Tole 85 ida'uu 30 jechuun dhibba takkaa fi 15 jennee dhibbaa fi 80 irraa dhibba takkaa fi 15 yoo hirrifne 10 irraa 5 ta'a. Akkasuma torba irraa takka yoo hirrifnu 6 ta'a. Kana jechuun takka irraa takka hin jiru 65 ta'a. Kanaaf amma yeroo walitti idaanu qofa bakka tanaa 85 ida'uu qofa bakka xaa kana 65 ida'uu qofa bakka baa gara moggaa takkaa kana isa 30 jennee yoo walitti idaane wal qixa dhibbaa fi 80 kennuu qaba. Asirratti wanti guddaan nuti barbaannu gatii xaafiyaati waan ta'eef gatiin xaa keenya 65 jechuudha. Akkasuma gatiin yaadhaa gatiin yaa 15 jechuudha. 15 akka kanatti kan barbaannu. Tole mee har'aaf asuma irratti kan dhaabnu ta'a. Yeroo itti aanutti mata dureewwan biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Akkasuma gilgaala 5.3 kan walitti deebinu ta'a. Gilgaalli 5.3 akkuma bifa kanaatti kan dalagamuu fi baay'ee salphaa kan ta'edha. Xiqqoo gaa yeroof anis xiqqishoo yeroon hanqata yeroo baay'ee kanaaf kaniin daddafee isiniif dalaguu dhabuudhaaf yerootu natti hanqata jechuudhaaf malee kunis baay'ee waan salphaadha. Amma fakkeenyaaf gilgaala 5.3 kanaas yoo laalle 5.3 irrattis maal jaa rektaangilii abaacaa daa keessatti dheerinni sarbiidha. Aacaa rektaangiliin akkuma kana dheerinni sarbii aacaa jechuun kana aacaa kana asiin kun immoo baadaadha. Sarbiin lameen kun wal qixxeedha jechuudha. Asirratti yoo laalle amma anaas maal fayyadamna sarbiin lamaan aacaan wal qixa baadaa waan jiruuf baadaa je'ee waan jiruuf isaan lamaan kanaaf amma
shan shan xaa'ida'u kudha lama wal qixa saddeet xaa'ida'u sadii jennaa jechuudha. Kanaas asirratti gatiidhaa barbaadee jee dheerina aacaa fi baadaa sarbii kanaas dheerina isaa barbaadee jee amma dura gatii mataaf barbaadu jijjiiramaa kara jijjiiramaatti yogguu finnu shantaa hir'isuu saddeettaa jennaa wal qixani ta'a akkasuma sadii hir'isuu kudha lamaa jennaa. Okay, shan irraa saddeet jechuun negatiiva sadii ta'a akkasuma sadii irraa kudha lama jechuun negatiiva sagal ta'a jala negatiiva sadii jala negatiiva sadii negatiivaan ni badaa sadii ni badaa xaan wal qixani ta'a asitti illee negatiivaan ni badaa sagal sadiif gaafa jirru sadii ta'a jechuudha gatiin ta'a barbaadiin ni jee meeqa ta'a sadii ta'a jechuudha gatiin ta'a keenya sadii ta'a akka kanatti gaama gatii ta'a sadii eegar kennee gatii ta'a walqixa sadii eegar kennee dheerina sarbiidha sarbii bifa reektaangilii asii haadha caa baadhaa hanga daatti kan jiru caan amma bakkuma xaatti shan baay'isuu sadii ida'u kudha lamaa jechuudha aarraa hanga caatti dheerina kana beekuudhaaf shan baay'isa jechuun kudha shan ida'u kudha lama jechuun 27 ta'a jechuudha. Sarbiin kun 27 ta'a jechuudha. Ammallee isa kanaa fi saddeet baay'isuu bakka xaatti meeqa harkannee turre saddeet baay'isuu sadii 24 san irratti sadii yoo ida'ani 27. Kanaaf sarbiiwwan reektaangilii wal qixxee ta'uu nu agarsiisa jechuudha 27 argachuun keenya. Sarbiiwwan reektaangiliidha wal qixxee ta'uu reektaangilii asii sarbiin aarraa ka'ee hanga caatti kan jiruu fi asii baarraa ka'ee hanga daatti kan jiru kun inni kunis 27 dheerataa asii hangasii jiru kunis 27 dheerata sarbiin reektaangilii lameenitu walitti galoo fi wal qixxee sarbiin reektaangilii inni lachuutu walitti galoo fi wal qixxee ta'uu isaati arganna asirraa inni itti aanus bifuma kanaa mee yeroo biraatti deebi'ee kan inni nuuf xumuru ta'a ammaaf asuma irratti haa dhaabu tole hundaafuu waan hordoftanii dhaggeeffatanii baay'ee galatoomaa haala mijataa hin taane keessa jiraachuun ni mala kanaafillee dhiifama isin gaafachaa haaluma ta'etti akka irraa hubattan niin amana yoo yaadni jiraate ammoo koomentii akkanaaf dhiyeessitanii koomentii keessanis niin fudhadha nagaan naaf tura baay'ee galatooma.